Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'eetu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a ammoo anatu dhufee jira gaa ani kanan dhufeef egaa yeroo baay'ee chaanala kanarratti sagantaa waldaa gaaddisa waaqayyoo dhaloota addunyaaf irraa darbu. Ana liban cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessaa darbu damee achirraa jirurraa kan darbudha yeroo baay'ee asirratti kan gadhiifamu jechuudha. Har'a garuu waan tokko akka nama tokkotti yookaan immoo namummaa natti dhaga'amee yaada xiqqoo tokko wanta natti dhaga'ame dhaamsi kun walumaa galatti obboloota shamarran biyya alaa jiraniif jechuudha. Akkuma kana immoo hin beeku gaa amantaa kam keessatti iyyuu macaafni namni ufajjeesee mootummaa waaqayyoo gala jedhee eeyyama jedhee yaadu. Sababiin isaas akka sagalee waaqayyoo yookaan immoo macaafni qulqulluu namni ofiisaatii fajjeesuudhaaf ufumarratti nuti aboo hin qabnu jechuudha. Nurratti kan aboo qabu Iyesuus Kiristoos tokkicha ilma waaqayyooti. Jiraachuu keenya irrattis du'uu keenya irrattis aboo kan qabu isa qofadha. Inni lubbuun ofiisaatii du'ee nuuf immoo jireenya bara baraa akka jiraannuuf sababii cubbuu keenyaaf sababii dadhabbii keenyaaf jedhee du'ee har'a garuu nuti akka jiraannuuf immoo carraa nu laatee jira. Haa ta'uyyuu malee garuu yeroo baay'ee shamarran yookaan immoo obboloonni koo biyya ambaa keessa jirtan yeroo baay'ee jechuudha. Aariin sekondii tokko yookaan immoo daqiiqaa tokko gaafa nama wajjin bulee babal'achaa deema jechuudha. Aariin keessan isinirra hin buliin jedha sagalee waaqayyoo dubbifadha iddoo kanaa jechuudha. Aariin keessan isinirra hin buliin jedha. So kana jechuun maal jechuudha? Aariin sun ammuma bulu ammuma baay'achaa deemu jireenya keenya irratti miidhaa inni qaqqabsiisu jira jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna nuti? Aariin sun akka nu waliin hin bulle wantoota sirreessinu sirreessuutii qabna jechuudha. Sirriidha biyya ambaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhibba keessaa yookaan parsantii 2-3dha abbaa warra namaaf hubatu jiraachuu danda'a. Yeroon kana jedhu immoo dhiirota hundumaan jechaan jiru. Walumaa gala dhiirota hundumaan jechuun jiru kan hubatu jira kan hin hubanne jira jechuudha. Dadhabbii asitti dafqakee xuruurfattee akkamitti akkati iyya isaanii dandeessee waa hundumaa dandeessee fidduu kan hubatu jira kan hin hubanne jira jechuudha. Gabbuleettii keenya ufajjeesti jedhamu Dubaay keessatti ufajjeesti jedhamaa jiru. Aanas buusiree akka dhaloota ishee ufajjeesti jedhamaa jiru sababiin abbaa warraadhaa jedhamaa jira. Egaa hundumtuu yaada mataa isaatii kan inni kaawwatu. Ani garuu walumaa galarratti wantan jechuu barbaadu yookaan immoo dhaamsa kana adaraa keessan sheer godhaatii dhaloota bira naagaa keessumattuu obboloota koo shamarran biyya ambaa ishee kaayyoon manaa baasee ishiin tokko milkoofte ishiin tokko kan hin milkoofne sana biraan naaf ga'a. So kana jechuun sababii abbaa warraas haa ta'u sababii biraas haa ta'u mormii diinaas haa ta'u dadhabbii mataa ishees haa ta'u. Ani garuu walumaa galatti waan an jechuu barbaadu akkuma jedhame amma dadhabdee jireenya ishee hunda ammatti dadhabdee abbaa warraa wal dhabanii akkuma kana immoo gaafa sajjii wal dhabanii deebi'anii araaramanii akkuma kana immoo ammas immoo deebisee ishiin galuu yeroo kaatu bilookii godhee wantoota jedhamutu jira. Egaa wantoonni kun hin mudata jireenya namaa keessatti ani yeroo baay'ee nan dubbadhaa ijoolleen walitti dhiyoodhaan na beektanis jirtu eenyuma keessaniifuu yaada kana nan dhiyeessa. Namoonni baay'een gaafa miidiyaa irratti ba'anii ara anaaf inni wallolleen beennu anaaf ishii wallolleen beennu yeroo jedhamu sobaadha kun jireenya isa kaaniif jireenya isa kaanitti rakkoo ta'an kun jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa ta'e kan walitti hin buune hin jiru. Keessumattuu halaala kanatti hin jira sirriitti gin isa kana bulchuu oolchuu dhiisuudhaan furmaata itti kennuudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhuguma inni akkas godhe taanaan mucayyoon kun galuudhaaf deemti waan ta'eef ufajjeesuu maaltu fide tokko ta'eera inni kun jechuudha. Dhaamsa shamarran hojiirra jirtaniif haadha qabdu yookaan obboleessa obboleettii abbaa qabdu kan daa'ima godhattanii baatanis jirtu. Maaliif ufajjeeftu? Maaliifis lubbuu keessan irratti aboo lubbuu kee irratti kan qabu tokko waaqayyo qofadha. Ati maaliif ufajjeesuu filatta? Okay, dadhabdeettaa dafqiteettaa si nyaateera miti inni dhuguma yoo ta'e jechuudha. Si haa nyaatu. Maaliif isaaf jecha ufajjeesta? Amma obboleettiin kun akka jedhamu yoo lola walitti bu'iinsa isaanii kana maatii yoo dhaga'an wanti jedhamu jira. Amma akkam ta'agaa jechi kun irra caalaa amma hin caalu walitti bu'iinsi kana gidduutti wanti jiru. Kanaafi walumaa galatti maal jechuun barbaadanii ufna ajjeesinaa
tarii mana keetii jireenya keetii birrii Itoophiyaatti birrii 25,000 argatta yoo ta'e yookaan 5,000 ol kaawwatta ta'a ji'aan fakkeenya. Isaan kaan garuu baasii ta'uu danda'a mana keeti. Haa ta'uyyuu malee namni tokko jireenya kee keessaa hin ba'eera yoo ta'e sin fedhu jedhe taanaan of ajjeesuun hin barbaachisu. Kanaan duras viidiyoo tokko hojjedheera. Warra karaa boolee galanii yookaan immoo miidiyaa kanarratti waan meeqa ta'anii walumatti qabaa obboloota dhiiraas ta'ee shamarran arrabsiisaniif viidiyoo tokko hojjedheen ture jechuudhaan kanaan dura. Liinkii isaa koomentii jalqabaarran sinii ka'aa dhaggeeffadhaa. Walumaa galatti kana maal jechuun barbaade sagalee waaqayyoo gaa'iluchumti jalqabaa fedha waaqayyooti ta'e taanaan loluu dhiisee bilookii gochuu dhiisee wanta fe'e yoo godhe eessayyuu naqamu. So waaqayyoo tolitti sin fide fedha waaqayyooti taanaan jechuudha. Tokko inni jalqabaa lammaffaa irratti namni suni waaqayyoon hin sodaata yoo ta'e sodaan waaqayyoo isa keessa jira yoo ta'e bilookii miti waan barbaade tokko godheeyyuu wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Garuu inni jalqabaa waanuma namni gaa'ila godhatuuf waanuma namni heerumuuf waanuma namni fuudhuuf fuuna waanuma namni heerumuuf heerumna taanaan rakkoo cimaadha. Erga ta'ee of ajjeesuun furmaatan ta'u keessumatti obsaniitu. Namni of ajjeesee mootummaa waaqayyoo kan galee dubbiin sagalee waaqayyoo iddoo meeqatti hin dubbata. Kanaaf obboloota walumaa galatti waan isiniin jechuu barbaadu yoo duutan tokko haadha keessan abbaa keessan obboleetti obboleessa keessan firumti bareerootti fayyaa qabdu eessa akka ati hin jirre eessatti akka jirtu hin beekne gaafati lubbuudhaan dabarte kana si barbaada kara ilaalaa hafa akka baatetti haftee jechaa quba nyaachaa hafa isa kana yaadachuutu nurra jira jechuudha ta'u murtoo tokko ofirratti hin godhiin dura. Kanaaf waggaa 10 hojjedhu 15 hojjedhu 20 hojjedhu iyyuu kun hundi si jalaa bishaan ta'e si jalaa kisaaraa ta'e nama aarsu jechuu miti baay'ee nama aarsa. Garuu ajjeesuun lubbuu kee waggaa 20 booda deebitee hin argattu. Lafa kanarrattis gubatte fuula waaqayyootis gubii firdii bara baraaf maaf of qopheessita. Isa waggaa meeqa 10-15 hojjettee haala kanaa yoo dhabde waggaa 2 ciniinnattee too hojjettee jireenya kee sirriitti dubartii ogeettii yoo taate sirriitti of jijjiirta jechuudha. Of ajjeesuun furmaata mitaan. Of ajjeesuun dhiifama naa godhaa malee yaada warra dadhabootaati. Baqachuun of ajjeesuun okachuun yaada warra dadhabootaati. Cimtuun ogeettiin lolichuma keessa jabina godhattee lola sana akka qormaata waan tokkotti achi keessa tarkaanfatteet bor dhaloota kaaniifuu fakkeenya ta'uudhaaf tattaafattee kan akka ishii miidhama ishiin amma keessa jirtu kanammoo bor dhaloonni ta'e laashiitiin dhufan akka jabaatanii keessa darbaniif bu'uura fakkeenya tokko keessi malee of ajjeestee maatii ishiis qara ilaalchisaan hambistu. Kanaaf of hin ajjeesinaa. Amantaa akkam keessayyuu ta'a saba kamiyyuu ta'a. Raasachuun attaa tufu. Maftaa yoo namu. Kun furmaatan ta'u of ajjeesuun jechuudha. Sirriidhaan namatti dhaga'ama. Akkamitti akka fidan, akkamitti akka dadhabanii akka fidan namatti dhaga'ama. Garuu maal goota ergan taane homaa gochuu hin dandeessu. Of ajjeesuun garuu furmaata miti. Tokko jalqaba of eeggachuu. Erga hin taane garuu, erga ta'ee garuu of ajjeesanii maatii ofii qara ilaalchisaa hambisuun kun yaada warra dadhabootaati. Adaraa keessan obboloota koo of hin ajjeesinaa. Hin darba wanti hin darbine hin jiru. Isaaf garuu obsa barbaadachuudha. Namni tokko waan yaada bira ga'uudhaaf kaayyoof manaa baatee inni atitti manaa baatee sun hin milkoofne miti. Ergati duutee milkaa'a. Of ajjeesuun maaliif barbaachisa? Sirriidha. Kanaaf namatti dhaga'amaa hin ulfaataa garuu of ajjeesuun anaaf furmaata miti. Kun yaada warra dadhabootaati. Yaada warra sodaa of keessaa qabaniiti.
dubartiin immoo ogeettiidha. Kanaafuu of ajjeesuun furmaatan ta'u cimtanii lafuma jirtanitti waaqayyoon keessan kadhachaa hojjechuudha. Dabalatammoo amma fakkeenyaaf akka hiriyoota walii taatanitti egaa namni tokko yeroo rakkoo tokko keessa jiru warruma ishee rakkoo sana keessa yeroo jirtu himatteedha miti har'a bahee dhugaa jiru ta'uu dhiisuun beekan isa kana keessa hin galu firdiin kan waaqayyooti. Kan dubbatu warruma yeroo isheen fayyaatti jirtu dhimmicha beekudha. Namoota gosa sadiitu jira. ሶስት አይነት ሰዎች አሉ በህይወታችን ውስጥ tokko waaqayyoon gaditti jechuudha ከፈጣሪ በታች ሶስት አይነት ሰዎች አሉ በህይወታችን ውስጥ አንደኛው ዮካን inni tokko akka ati jireenyi kee milkaa'uuf otuma miidhamtee jirtuyyuu isatti miidhamte sana irra dibeetu akka ati jabaattu akka ati tarkaanfattus kan si godhu lammataan immuma kan hin qabne to'atitti matteellee lashash yookaan immoo salphisee kan darbu sadaffaa dhimma keeyyuu hin qabu atitti machuu dandeessa dhimma kee hin qabu kanaaf walumaa galatti ani maal siniin jechuu barbaada shamarran biyya hambaa hunda keessaniif adaraa sagaleen kun kan sin bira ga'u hunda yeroo namni tokko rakkoo isinitti matu itti ho'isiinaa irra dibaa fi akka isheen jabaattu godha wal jabeessaa yoonni bilookii godha kamitti bilookii si godha akkas ta'e irra bira kana akkana abaluun akkana hin jedhiina yeroo sana ishiin sammuu ishee ittumaatii dhiphachuu danda'a. Haaluma sana keessatti akkaataa isheen itti obsitu akkaataa isheen itti dadhabbii yookaan yaada jeequmsa sana keessaa baatu gochuutu wal keenya bira jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf egaa kaayyoodhaaf erga manaa ba'ame kaayyootti manaa ba'ame sun sirriidha hin ulfaata baay'ee ulfaata haa ta'u malee garuu reeffi haadha ofiitii galuudhaaf kaayyoon galma hin ga'u akkamitti akkanatti dubbattaa sitti dhaga'amne jechuu dandeessu sirriitti namatti dhaga'amu garuu inni toora warra of ajjeesanii sana keessa jiraachuun qabu jiraadhusi akka isaan jiraadhu dubarri shamarran kamiyyuu akka isheen jiraattu hin fedhu sababiin isaas cimtuu waan taateef waan kaayyoo qabduuf waan jabduu taateef biyyaa baate bara kanaaf obboloonni baay'een jiru obboleessaan kan miidhaman haadhaan abbaadhaan kan miidhaman akkuma kana immoo abbaa manaadhaan kan miidhaman jiru akkuma kana isa damdamatanii immoo deebi'anii yookaan bakka sana yaada sana keessaa ba'anii itti fufanii hojjetanii dhaloota baay'ee fakkeenya kan ta'an danuun jiru kana gochuun hin danda'ama of ajjeesuun tasumaa furmaatan ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhe har'a gaafati lubbuudhaan jirtu namni miiseejii matitti barreessiteeyyuu in ilaalu ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafati hin jirre garuu isuma kaleessa sin barbaanne fira keeti. Isuma kaleessa to'olanii taa'uu yerootti miiseejiitti barreessite miiseejii kee laalli sanatu si barbaada. Isumatu qara laala. Akkasitti karaa taatee quba nyaachaa yaadaan jeeqamaa jechuudha hanga lubbuudhaan jirutti. Argitee? Ati tokko qobaa kee taatee akkam boqottu. Kanaaf ta'ee ishee milkaa'e hin taane taanaan garuu carraatti fuftee hojjechuu qabda. Yoo baay'ee kaleessa waggaa 10-15 hojjetteetta yoo ta'e waggaa 2 ciniinnattee yoo hojjette hin milkoofta. Garuu umurii lubbuun kee baate taanaan deebisuu hin dandeessu. Gin umurii kee irraa waggaa 2 qofa kan gubatu. Isa kana yaada of hin ajjeesina. Of ajjeesuun tasumaa furmaata ta'ee hin beeku. Isiniin jechuun jaalladhaa jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii furtu yaada kanaa sheer godhaa yaada keessan nuuf barreessaa waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma waaqayyo sinaa eebbisu.